بيتشا قرآن قبتنا خاختنا كنا خامل كنيستو كان موقف الرابر بادا بس وان براوان رابر بادو قبل والله بالله يتمي والله بالله يتجتي والله بالله ابلو نتهمه والله بالله يوكا افرا خاسه جده حاجتو رمونا مكوما شن يلا جرور مقانا بلسي دي وانتي caaltuu teenya miidiyaa irratti waa hedduu dubbachuun gaarii miti. Namni miira fi ni tasgabbee ni to'ata. Amma yeroo isin jette san dhaga'uu caalaa amma yeroo irra deebi'anii namni dubbatu kana irratti namni dhaga'a. Namni miira aaraa fi ni tasgabbeessa. Hedduu namni yeroo dheertuu fa'aa wal beeku kuni yoo guyyaa tokko walitti gufate waan yeroo dheertuu wal beekuuf waan yeroo dheertuu walii godhaa ture tana yaadateeti irra waliif dabra. Irra waliif dabra waliif obsa. Ammas namni tokko akkana yaadutti yaaduun sirrii miti. Ati wanni ati dongora si fakkaate san nama biraa dongora ta'uu faa dhabuu mala. Wanni dongora sitti fakkaate nama biraa dongora ta'uu faa dhabuu faa mala. So waa waliin jechuu turtan. Ani asuma jala taa'ee sin dhaggeeffadha. Ani imma yeroo san ba'ee fi haadha faateetii fi haashittii naa fidaa dumaashoota kiyya lamaan naa fidaa komentii irra dhaqaate khaliifatti ergaa jechaanii ture. So ani imma yeroo san ani waan kana hin dhageenye waan isin amma xiyyeeffannaa jettu kana hin dhageenye. Ani ci duratti isin jala ture egaa nan bee booda wallee jette. Amma waan kana anumaa fi atii fi isiitu kan isaan dubbatee dubbii kana gabaabsaati. Hangam fadhe namni wallaahi hangam fadhe namni ona aare namiidhe namiidhe akka malee na godhe miira kiyya to'achuu hin dandeenye to'adhu miira kee nuu tasgabbaa'e. Amma akkas hin jeyini bakka malees Amaaraa fi Oromoo waan akkasii san biraas hin geyini. CVC'n ilmaan abbaa tokkooti. Eenyu caalaa walitti aantanii eenyu caalaa wal kabajjanii anaatu dubbii sana isinii fixaa. Rabbiin gaaslaa'uu jaarsa Oromoo hundaa na godhe ijoollummaan anumaa isinii fixa. Anumaa isinii fixaati. Tasgabbaa'ee. Anumaaf jecha anaa bira oolti anumaaf jecha. Sin kabajjaa bara wallahi akkatti tana sagalee afoo kan kenna badde ol fuudhee dubbachuuf dhiifama siin jedhaan sin kabajjaa bara gin jecha isiin Oromoo kana irra naan jette tuyyuu na laalessaa jiraan. Na laalessaa jira. Na dhageeffadhu kan ati irraa quban qabne kan ati dalagataa ooltu ati danfaa ooltu. Khaliifaa mana farshoo oola yoo jedhan si qaanessaa beeki. Khaliifaa mana farshoo oola yoo jedhani sitti dhagayama. Argitee akkuma san isiin wallaahi namatu naan jedhe jettee miti. An biyya kana keessatti jecha amma isiin jette kana beekuu miti. Wallaahi shunkurtii karamiin bitatanii deebi'anii hin beekuan. Eessaan bayanii kaardii eessa dhaqanii eessaan nama iyyaafataa deema ishii baajaajii Oromoo qabadhee nama iyyaafataa bayaa deema jechuudha. Kanaaf jecha amma summii amanarra keette tana Oromoo nama 2,000 ishii jala jiru irratti nama 1,500 jiru irratti dubbattee miti Oromoo matanarra dhuftee jecha kana naa qulqulleessiti. Bas waan biraa irraan fedhuan. Achiin gara kaan safara isiitti hin deebi'an waan safara isiitti deebi'uuf hin qaban. Bas addaan baafadhe eenyuun akka isiin taate waan ta'eef. Amma wanni takka tanis hin jiru Oromooti yoo warreen bakka sadeenuu nu jala jirtan waan akkana tana waraabdanii miidiyaa dhaloota biraatiif hin kaayinaa please asuma dubbannee asuma fixannaa akkuma nama waan keessaan dubba jiru wallaahi rabbiin inni isin qabe yoo waan akkanaa kana gizee nuti haasoynu gizee namni miira keessanii waan akkanaa tana haasa'u waraabdanii miidiyaa kanarra gadhiiftan haati faateetiif ashittiin akkana wal lolanii maal jettanii miidiyaa irra baasu teessan rabbiin inni isin qabe waan akkanaa kana godhina tan lammadaati naatas gabbaa'ee lafaati anaaf isiitu fi isii wal gaafata keessaan deemnee wal gaafannaa ammarraa eegalee keessaan bee isin gaafadha naa walitti isin araarsa dhiisi naa bira kuti okay akkuma na kabaju ani amma fakkeenyaaf waan fadhe yoon balleessee naa dhiisin jee akka naa dhiistuun hin beeka garuu waan akkana tana naa bira kuti yoon sin jees naa bira kuttaa anumaaf jechaa fi qabiitii miidhadhuuti yaa galatooma caaltu ta'e. Namni haadhafaati isin jaani caaltu maas ani bar waan biraa dubbataan jiru bar wallahi ani dubbadhu jedhe bar ani waan biraa waan dubbadhu takkan qabu jechuma amma wallahi billahi nama jedhe jette tana gurri gaafa gabaa bade gaafa gabaa gala jette Oromoo yoo mammattu gurri gaafa gabaa bade gaafa gabaa gala jette gabaa irra baastee na salphiftee miti gabaa irra baaftee jecha narra keette kana dhuftee addaannaa kanaa baaftu bas dubbiin akka miliqanii deeman sani miti an deemee barri ashittiin yeroo Dubaayitti hoteela hojjettu sanii mana akkana keessa hojjetti jedhani wallahi naman naan jedhe viidiyoo qaba jedhe maqaa balleessee keessa asii ba'uu ni danda'a bar maqaa wal balleessi yoo taate fidee kan isiin hin qabne irra gakkaa'ee
Dubaay yeroo hoteela hojjettu san mana akkanaa hojjette jedhan jedhee baafachuu ni danda'a bar hangin hin jedhu. Dubartii akka tiyyaa osoo argee madaa isii usuu qullaa jiraattee iyyuu akkanatti irra dha'uun fedha malee madaa isii gabbaasuun fedhu anin. Gatii kana ta'ee fi kan amma isiin haasofte kana isa bichaa addumaan naa baasi. Kaliifaan rabbi wallaahi waan kana addaan naa baasi. Ana na gubaa jira wallaahi addaan naa baasi. Waan kana wallaahi addaan naa baasi. Abadan wallaahi dhiisu waan kana. Asirratti maqaa kiyya kaafte asirratti fiddee maqaa kiyya naa onnee jechuu qabdi. Wallaahi waan kana dhiisu. Wallaahi foon haadha tiyyaa haa nyaadhu. Hai. Naa haa baaftu waan kana. Keessayyuu gaafanne ta'u. Kaliif agarsiin jedhe. Mammaakni Oromoo mammaakni dubbiin fixaa ansi jaaladha kaliifaa kiyya afoo keetii ol ka'ee dubbachuudhaaf wallaahi dhiifama naa godhi. Mammaakni dubbii fixa jedhan. Dubbii fixa. Asirra naan jette asirratti dubbii kana addaan naa baasuu qabdi. Wallaahi nama foon haadha tiyyaa nyaate ani. Dubbii kana wallaahi miiseejjii qaba namannaan jedhe wallaahi billaa jette miiseejjii masan qofa naa haa baaftu. Waan biraa miti. Abbaa jedheen san. Yoo biyya kana jiraate akka diinaatitti isarraa dheessa. Yoo biyya kana keessa jiraate jechuudha. Ammas akka na argeen abbaan sunis asirra bahee naaf hima waan ta'eef. Kana qofa barbaadan. Hai. Sila eenyu waliin jiraadha jaraanaan eenyu wajji jiraadha. Wallaahi nama waliin jiraadhu wallaaleera nama. Anu fi kiyya nama wajji jiraadhu wallaaleera eenyuun akka fira godhuu fi eenyuun akka diina godhu wallaaleera dhiifama narraa ta'a. Eenyuun fira godhadha eenyuun diina godhadha. Ni gaafanna asumarra finnee gaafanna keessan silaa isin an ta'utte akkam taanamee yaa biyya. Asirra maqaa na balleessitee bareeda asirra fiddee maqaa na balleessitee bara maqaa asirra na balleessite kan asumarra fiddeeti naa himti. Wallaahi namni wal dhabuun tun akkatti miira kayyatu itu. Mudii tiyatu itu namni wal dhabuun ani mana amma wal dhabdan billaa alaikum jarana. Walin dhabina haa kaliifaa kuni beekaa bara wallaahi akka ati canna qabtu ni beeka wallaahi fuulduree rabbii haa dhaban sagalee si bira ol fuudhee dubbachuuf ati nama oolmaa guddaa naa qabu sagalee si bira ol fuudhee dubbachuudhaaf na dhagayama. Gina wanti naan jette tuyyuu nama geesse wallaahi wanti naan jette tuyyuu nama geesse. Oromoo Kaanadaa keessa jirtan piroosesii si fixaatii fudhadhaanii haadha faatee wallaahi. No, Kanada sun carraatii rabbiin Kanada miti Ameerikaa dhaabattoon naan jedhe bakka rabbiin na dhaabe dhaabadha rabbiin gaafa Kuweetii galee Itoophiyaa dhaqee Itoophiyaa as dhufu kan Kanada na dhaabuu wallaalle rabbiin bakka na dhaabuu isatu beekan kasaniitii miti an hiisifa jiri kasaniitii miti an. Gin dubbiin tuni dubbiin walla caba lafee na taateerti caba lafee beektanii fi caba lafee na taateerti dubbii tana naa haa baaftu bas. Ani fisiin obboleeyyan. Adhallee borullee obboleeyyan. Kanaaf jecha obbolummaa isii waan isaa komiti. Ilmaan sikkootii fi ilmaan mandooti obboleeyyan abbootiin teenna obboleeyyan. Arsoomni kenna kanaaf hin badu. Gin ammoo ani fashintiin ajandaa wal godhan. Ajandaa wal godhan na tiktookii kanarratti. No akkas godhin akkas godhuun gaarii miti. Amma nu yaasamee laayivii irraa baana. Fejerii taphadhootis deemi firaa taphadhu fejerii teenya. Anis ni mbaa. Gara duubii yoo ta'e anas seensisaa ishii wallaahi kennaanis namaan hin beekun hin gorsaanii. Ayyaa abshir. Haadha faatee. Buddee bayitii wallaahi waan tokko goma ta'e waan naamni ishii bayi wallaahi bayi laayibirraa waan ofii koo. Warri komentii jedhan nama arrabsan kun ani afaan badaa jechuun beeku mana kiyyee bakkuma itti nama arrabsuu bartan dhaqaati waan akkanaa barreessa ati amma kan akkana jiru kun. Ijoolleen ajiraniin kan yaada faadhee isaanii sarroofitan bilookii Ijoolleen koomentiitu gaafii ta'e bara jecha akkana wallaahi naa miti warra koomentiitu gaafii ta'e waan akkanaa kana isii waan akkana namni summi ofii uffata adii uffatee ta'ee uffata namaa immoo dhoqqeen tuqee fiiguun keerii hin qabdu wallaahi amsilla khaliifaa jedhan dubbadhu ture waan fedhe osoo ta'eeti gin wanni kunini waan lubbuu namaati waan ta'eef an waan cadhisuu miti ani waan wallaahi duubatanii biddina qabataa jira naa habaaftu abbaa kan akkuma wallaahi billaachatan naa habaaftu wallaahi yoo sin naan baasini annama wallaahi billahi amantii kon koon jijjiiradha naa habaaftu wallaahi billahi. No.
أو عرفات Waan akkas hin ta'in baala. Waan ofii Arafaatee dhiisa waan akkana. kanaan ishii qalliisii ta'a yookiin. أجري أنيم بافا عرفات يديس Nono qattee bahinii fi isiidhuma fuudhii bahi. Haadha faatee bahi ishii laayifii maa bahi. وانا كنا خلنا ندبتنا بليز وانا كنا وانا اتشي مالتو نمجا Waan ofii. Yenee caaltuu lubbuu wallaahi booyin ishee yenee fiqir wallaahi sin jaalladhaan wallaahi. Baatee waan ofii booyin ishii baalla. Bahi laayifiirraa. Laayifiirraa bahi ishii baalla. Waan ofii hayaati booyini laayifiirraa bahi ishii. Lubbuu Oromoo bahi jedhaanii isinis warri silkii sii qabdan itti bilbilaa adara. Osoo wanti dubbadhu hedduu garaa keenya jiru. Osoo wanti dubbadhu hedduu garaa keenya jiru imimmaan buusi malee sodaa isiitiif miti. Wanni dubbadhu hedduu garaa keenya osoo na jiru. Wanni dubbadhu hedduu garaa keenya jira. Wallaahi. Nabaasisiisa Oromoo wallaahi nabaasisiisa wallaahi wabillaa rabbii kiyya kadhe rabbiin zaata kiyya kana narraa haa fuudhu. Intalti tun akkuma asirratti maqaa na balleessite kana dhuftee asirratti maqaa kiyya kana yoo naaf waan hin jedhin rabbii kiyya kadhe wallaahi maqaa wal balleessi taati. Wallaahi rabbiin zaata kiyya narraa haa fuudhu. Wanni dubbadhu sagaltamni osoo garaa na jiru afaan qabadhee taa'e. An haati faate takka raasaa keessa baatee fiidde takka bakka argite dhaabatte namni na jedhe koyatiin deeggisee jiru gajjedhee mana arabaa distii arabaa osoo fagu biyya gale malee takka bahee uteelarran zoorre yaani. Takka bahee uteelarran ashgaabbanne yaani ishii hin beeku anin illa. Ammas biyya kanattis galee mana kiyya keessa nyaata godhadhee shunkurtii fi timaatimii kiyya xabbafadhee mana kiyya keessa nyaadha malee. Ba'alla waa hedduu haasayaan wallaahi waa hedduu haasaa naa gaafadhaa intalattiitan irraa na baasa naa gaafadhaa intalattiitan irraa na baasa an jedhee bar Oromoo miti Oromummaa kan walii qabnu miti amantii warra walii qabnu miti abbaan kiyya kana dhalche kan gudeeda isaa keessaa bahe yoo as jala jiraate wallaahi dantaa isaan qabu bakka maqaan kan koona badeetti. Ishi Na beekana nabba torbatti. laayifii kee cufii bahi ammaati. Laayifii kee cufii bahi. Iyyaafadhaa garii kiyya. Tagara haadhaatis tangara abbaatis iyyaafadhaa. Wallaahi tagara haadhaatis tangara abbaatis iyyaafadhaa garii kiyya wallaahi zarii xurii qabduu wallaahi zarii xurii qabduu miti tangara haadhaatis na iyyaafadhaa tangara abbaatis na iyyaafadhaa. Zariitti dhalachuudhaaf hordofan malee zariirraa fagaachuuf hordofanii miti. Zarii ziiriidhaaf sharriidhaaf hamtuudhaaf zidheessanii miti zariin tiyya. Gaafadha ana yookaan as gubbanna laaltanii nama daaluu dandeessan. Abadan asii miti asii mormi koocita malee eenyuuf gad hin jedhu eenyuuf gad hin jedhu anin eenyu rabbii kiyya tokkicha qofaaf gad jedha. Kanadhaa addunyaa boruu akiraallee isaa walitti dhaquuf jecha. Wallaahi eenyuuf gad hin jedhu lubbuun tiyya dhabama haa taatu eenyuuf gad hin jedhu nama kamuu nin kabajan hin jaaladha. Nin kabajan hin jaaladha. Kaliifaa guyyaa takka ija isaa afoo dhaabadheen dubbadhu ture. Gin hadhe ija isaa afoo dhaabadheen dubbadhe. Argitanii naa gaafadhaa naa baasa. Naa gaafadhaa naa baasa. Ila naa gaafadhaa naa baasa. Wallaahi naa gaafadhaa naa baasa. Fiddee baatee lixxee jala kana jirte argaa jira. Naa gaafadhaa naa baasa. Takka haadha faatee shaarmuxinnaadhaan, takka haadha faatee bunnaa beetii irra deemtiidhaan, takka haadha faatee hammeenya daladdiidhaan namni na himeen beeku isitu hadha na hime argitee waan kanaan isitu hadha na hime haa dhufteetiin akka na himteen as dhuftee haasoftu ansi jamir dubartiin naaf hin taatu dhiifa manarraa ta'a. Dubartiin an itti dhiyaadhu uf godhadhee naaf kiyya godhadhee qaama kiyya godhadhee dubartiin itti dhiyaadhu naaf hin taatu wallaahi. Naaf hin taatu anaa dubartiin wallaahi billaa naaf hin taatu. Naaf hin taatu anaa dubartiin. Bakka ati kana hunda naasanii Maatii kiyyaafaan kan karaa hin taane walitti buuseetiin abbaa kiyyaa maatii kiyyaa wanna dhabsiise dubartiidha. Kanaaf anaa dubartiin naan taatu. Eenyu nun sodaadhu eenyumaanu isin kabaja rabbiif jecha isin jaaladha.
كان قدتس قالتهم كان نافقا مدس قالتهم جن انت لتيتا والله دليت أوبا تبور انت لتيتا أنا قافتشو باتن تانان والله نا قافتشو باتن تانان I don't know والله إمبيك عشان تأيه بوقفان كيف يستعفو عشان تأيه أسكيسا أن بوقفان كون قوتي قدافو وسو وني دبا وجيرو وسو وني حاسا وجيرو وندو سو وني قاقو جيرو قال لك مساجرة ما كهدار كبروتو تتراوان تأيه نموت هدوتو كان كبجو جلا كنا جيران نموت هدو كان كبجو جلا كنا جيران وسو وني حاسا وهدو جيرو qaqqabataa jira tokkoffaa arsooma ganna qabaa dhaltuun arsii akkas wal goote jedhaniif dhaltuun arsii akkas wal goote jedhaniif waan ofii obsiyaati ishii bakka amma obsiyaati bakka qabeenii tokkeessa niitorkii kan isii arsooma na keessa qabeenii amantiin kiyyaa kan isii takka santu kan na qabaa lubbuu obsiyaadhaa waan ofii ishii waan ofii maayif silkiin kaafniyaati ana irratti hin dawalinaa wallaahi namni tokko akka narratti dawwattan hin fedhu no anis si bilbilaan ture ishii kaasii silkii kaasiiti ijoolleedhaan haasa'e ishii amma bicuusii tasgabbaa'uu qabdaa ishii lubbuu wallaahi ana jedhe bar ollaanii rawaayee kan kokaaftee haasofte ollaanii waan kiyya irra kaafte irratti fiddee maqaa kana narraa kaasuu qabdi fiddee ollaanii kana irratti wallaahi fiddee ollaanii kana irratti waan ofii koo dhaggeeffadhu kaashaan ani malee ani intala bunnaa beetu keessa deemteetiin arbee boo keessa deemtee distii arrabduu nuti no asirraa baheeti amma bicuu tasgabbaaya shittiinis atis isiinis tasgabbooftu atis tasgabbaayii kazaa baalaa booddee dubbattanii walii galtanii isinii galee amma asirratti qophaa ta'anii yookiin keessaanitu haasa'ame namni gurguddaan baay'eetu jira miti maal godha miidiyaarra ta'anii uummanni kun hundi koo oduu jaallataaf akkas girri jedhee dhufe malee kootu yookiin geemii wayii ituu waan gargaarsaa wayiitu jiraate namni as taa'ee nama dhaggeeffatu hin jiru bara hundi keessan oduu jaallatanii kanaafuu jennaan waan ofii koo atis baheetii tasgabbaayii booddee atis bicuu haara galfadhu ka'iitii